mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Maayaatti namoonni qaama miidhamtoota ta'an hojiilee adda addaa irratti hirmaachuun jiruuf jireenya ofii isaanii fi kan maatii isaanii jijjiiruutti argamu. Waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaatiin gama jireenya namoota qaama miidhamtootaa ta'an jijjiiruu irratti hojii bal'aan dalagamee jira. Dalagamas jira. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Maayaa Adde Rubaab akka magaalaa Maayaatti namoota qaama miidhamtoota ta'an irratti hojiin bal'aan gama waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaatiin hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Akka waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaatti qaama miidhamaa irratti hojiin bal'aadhaa fi kan hangana hin jedhamne kan hojjetame akka magaalaa keenyaatti gahee qaama miidhamaa bahuu qabu gaheen mootummaa maali akkasuma gaheen hawaasaa maali kan jiru sanarraa hin ka'a. Dursa akka waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa irratti qaama miidhamaa baasuu irratti kan hojjenne erga baafne immoo dursa qaama miidhamaadhaaf maaltu barbaachisa kan jiru san ni ilaalle akka waliigalaatti hojiiwwan qaama miidhamaadhaaf barbaachisu roga diinagdeetiin roga hawaasummaatiin maal ta'uu qaba kan jiru san ni ilaalle. Namoonni qaama miidhamtoota ta'an gargaaramuu irra darbanii diinagdeedhaan akka of danda'aniif dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun leenjii isaan cimsu kennaafii jiru. Dursa kadhachuurraa diinagdeedhaan akka of danda'u dhaabbattoota garaagaraati wajjin fakkeenyaaf weerabil fudhachuu dandeenya. Kan biraatis NGO'n garaagaraa jira. Inapaal dabalatee SDD isaan waliin walitti hidhamuudhaan hubannoo fi leenjii gahaa akka argatan taasifnee jirra jechuudha. Dhimmi mirga isaanii dursa kaka'umsi qaama miidhamaa bira akka jiraatu kaka'umsi qaama miidhamaa bira jiraachuu baate nuti irratti hojjennus bu'aa fiduu hin dandeenyu. Isa bira kaka'umsi gaafa jiraatu eessa akka gahuu danda'u immoo hojiileen kan garsiisu ta'uun ni ibsina jechuudha. Maaliif laaluu dandeenya. Diinagdee isaa irratti gaafa kadhaarraa gara diinagdeedhaan of utubutti gaafa haa dhufuu jennu leenjii isa humneessu ni kennineef dhaabbata SDD waliin taane gaafa leenjicha fudhatan eessa akka jiru qaama miidhamaan ni hubatee jechuudha. Maaliif isa qaamaan miidhamuu saasan laalee golatti dhokochaa ture akka bahu taasifnee hojjetee immoo of jijjiiruu akka danda'u ni itti garsiifnee jechuudha. Maaliif gaafa of jijjiire immoo maatii isaa akka jijjiiruu danda'u laaluu dandeenya jechuudha. Qaama miidhamuun sammuu miidhamuu waan hin ta'iniif hojjechuu akka danda'u gaafa isaan hojjechuu jalqaban immoo bu'aaleen garaagaraa akka dhufee jiru laaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf akka SDDtti amma namoota baay'eedha kan nu leenji'aa jiru namoota 35 jechuudha. Dubartiis ta'e dhiiraas wal keessa makaniiti kan nuuf leenjisaa jiranii ji'aatti isaaniifis kafalaa qarshii kan asitti pooliteknikii irratti nu leenji'aa jiranii akaakuu garaagaraattiin jechuun kan isaan leenji'aa jiran warri nyaataa jira akkasuma karaa baay'eedhaan kan leenji'aa jiranii isaan san immoo gaafa leenjii kana xumuran maal akka ta'u qabu qaama mootummaa sadarkaa maayaa jiru waliin illee mari'achaa turre jechuudha. Amma xumurarra ga'anii jiranii sadarkaa siyoosiitti illee darbuu irratti ce'aniiti jiranii isaan san immoo gahee mootummaa maali kan jiru isaan san waajjira imaaxaatii waliin taanee shediin akka kennamuuf sadarkaa marii irratti xumurreeti jira. Namoota qaama miidhamtoota ta'anii carraa barnoota hin arganne diinagdeen akka of danda'aniif beellada akkasumas immoo meeshaalee adda addaa bituun kennaafii turaniiru. Kun kan barate gaafa baasu kan isan baratiin sanoo maal gochuu qabna kan jiru rogoon baratanii san garuu diinagdeedhaan ufutubuu waan qabuuf fakkeenyaaf dhaabbanni weerabil re'oota akkasuma hoolota bituudhaan diinagdeedhaan akka ufutuban akka harka namaa hin laalle haalli itti nu taasisan jira jechuudha. Abbaa warraa 13f kan kennamee fi miseensa nama 20 of keessaa kan qabuuf re'een san bitamee kennamee isa bitamee kennameef san gara bu'aatti jijjiiruudhaan nyaataan of danda'u bira darbanii jiruuf jireenya isaanii kan jijjiiran ta'uu isaati. Akka waajjira keenyaatti immoo yeroo yeroodhaan gadi buunee isaan sanis maalirraa akka jiranis hordofaatii deemu jira. Kan biraa immoo erguma gara maayaa
hundaa'e irratti dhaabbanni Weerabil kun namoota 5f dukaana birrii miiliyoonatti tilmaamamuun nu banee taa'ee kadhachuu sanarraa immoo jijjiiramee bu'aa fidee haga nama gargaarutti waan ce'ee jiruuf qaama miidhamaan sadarkaa magaalaa Maayaatti bu'aa gaariirraa fi sadarkaa gaariirra kan jiru ta'uusaa gamanumaan ibsuudhaan barbaada. Walqixa yommuu dhalatu maaltooteen maama waan si mudatu haadha dhabee meeqatu rakkata gadoon jiraachuu maaltu fidhata uumaa qofa kan hin beekne shira namuuf hin koonne rakkoof gidira. Dhabe kan karaatti bahee dahoo dhabee kan jireenyi mo'ee. Magaalaa Maayaa keessatti namoonni qaama miidhamtoota ta'an waldaan ijaaramuun jireenya isaanii fooyyessuu irra darbanii bu'aa guddoo argamsiisaa jiraachuu dubbatu. Qaama miidhamtoonni waldaa hammattuu keessatti gurmaa'uun hojii daldalaa irratti hirmaatanis akkas jedhu. Abiin Hundeetiin jedhama. Gaafatama durbu'aa waldaa hammattuuti. Egaa amma hojii tana eegalee amma waggaa tokko geenye jirra. Kanarratti eegaan as gad dhufee hubannoo fi muuxannoo fudhadhe booda garagalee waldaa kana ijaaruudhaaf isaan mari'achiisee gama hawaasummaa dhiyeessee akkasumatti waa hunda xumurree qusannaallee hanga qarshii 60 takka kaayyannee sadarkaa tanarra geenyee jirra jechuudha. Duraan qaama miidhamaan hin dandeenyu waan jedhamu san ni dandeenyaa jennee lafa kaanee qabsoomnee sadarkaa tanarra geenyee jirra. Ammallee akkasumatti qaama miidhamaa hafeefillee fakkeenya taanee hojiidhaan agarsiisuudhaaf bal'inaan itti yaana jeetiin hawwii qabaa jechuudha. Hawaasni akkasumas namoonni qaama miidhamtoota ta'an mataa isaaniin ilaalcha gadi aanaa ofii qabaachuu dubbatu. Dhaabbileen garaagaraa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa wajjin ta'uun leenjilee garaagaraa erga kennaniin booda ilaalchi isaanii akka jijjiirame kaasu. Qaama miidhamaan kun daldala gumaa hin dandeenye waan jedhamtu kan nu keessa jira. Eegan ammoo eega dhufnee hubannoo fudhanne booda deebinee qaama miidhamaa addaan hojjechuu ni danda'a waan jedhu san agarsiisuudhaaf lafaa kaanee qaama miidhamaa hafellee hubannoo kanneenii fi gama waldiyaa kana dhiyeessinee fakkeenya taanee akka agarsiifnu waan jedhamuun reebilii tana qabannee waan sila duraan keessaa qabnu san gandeenye haareen ni dandeenya lafaa kaanee jechuudha. Qabantoonni waldaa ijaaramnee hojjennee uummataafis akka bu'aa buufnuufis akka bu'aa buufannu hojjechaa jirra. Hin danda'u waan jedhu san darbinee hubannoo akka hojjechuu danda'u eegas sagantaan Weerabil faan nu jajjabeessanii nu ijaaranii dammaqa nu kan inni gorsaa fi cimina nu ijaaran booda maqaa waldaa hammattuu kan qaama miidhamtootaa ta'anii ijaaramne meeshaa bu'uuraa dhiyeessuu irratti waan nu ijaaranii nu dammeessanii hubannoo nu kennaniif waan meeshaa bu'uuraa kana hawaasaaf dhiyeessuudhaaf dandeettii zaharaa nagarree hojiitti jijjiirree jirra jechuudha. Waldaa Abdul Jabbaar fi shariikotaan gurmaa'uun hojii huccuu hodhuu irratti kan hirmaatan of dandeenyee hojii irratti bobbaanee argamuun keenya qaama miidhamtoota biroof abdii hore. Aadde Urjii Insaa magaalaa Maayaatti deeggarsa godhamee fi hojii dukkaanaa gurguruu irratti hirmaattee argamti. Namoonni qaama miidhamtoonni hin danda'an jechuun yaadan fakkeenya nahaa godhatan jechuun cimina namoota qaama miidhamtootaa dubbatti. Maal nuti hojjennee agarsiisuun baay'ee qaama miidhamaa biraatillee abdii horee qaama miidhamaa biraatillee jajjabeessa. Akka fayyadde anaaf gammachuu qaama miidhamaan jiraadhee dalagatee agarsiisuun. Qaama miidhamtoonni hojjechuu ni danda'an kan jiru bakka fakkeenya kana godhatan namni biraatillee kana caalu jiraachuu danda'a. Garuu ta'ee ani fakkeenya ta'uudhaaf
warra fayyaa qaama guutuu caaleetiin bakka ganama ilaa galgala hojii dadhabee ifadhee hojii tuffachuu hin qabu. Abbaa qabeenyaatti illee jijjiiramuu kanaaf mana wabeeta dalagatee qaama miidhamaa biraatti illee ammas akkaan gargaaru kana sammuu xiyyatti meetiin jira. Dargaggoo Baaruddiin hojjetaa waajjira bulchiinsaa kutaa magaalaa Harmaayaa yoo ta'u qaama miidhamaa ta'uun sammuu miidhamuu waan hin taaneef waan kamuu hojjechuu ni danda'a jechuun ragaa ba'a. Qaama miidhamaa taatus sammuun hin miidhamne sammuu ni qabda. Waan namni qaama guutuu godhuu danda'u hunda qaama miidhamaan godhuu ni danda'a. Ni danda'a yoo ta'e itti haatee deemtee wanni hin hojjetamne jirtu beektee saniifuu ati qaama miidhamaattee taa'urra waan namaa dhageeffattee if qabdee deemurra sammuu keetitti ni danda'attee waan sana murteessitee deemtee garsiisuu qabdaa jechuudha nama. Akka waajjira hawaasummaattis akka waajjira himaataattis hedduu baay'ee na cinaa dhaabbatanii na jajjabeessaa turan. Akkaaniin hojii tana bobba'uu kana godhe isaan ture. Warri dhaabbatoota adda addaa wajjin illee wal nu qunnamsiisee akka dhaabbattoonni kun nu gargaaran godhelleen isaan ture beekama. Baay'ee na cinaa dhaabbata. Nama kudha lamaanii waliin qabanii namni afur naannoo dalagaa turre maalinaa kan nu ergee meeshaa akkasitti nutti raabsisanii Obbo Aliyyii Mohammad dur irraa kaasee nama rakkinaaf harka hin kennannedha. Taa'ee harka namaa eeggachuurra jedhee hojii filachuun nama biratti taa'ee sibiila tumuun jireenya isaa gaggeessaa ture. Waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Maayaas cichoominaa fi tattaaffii inni taasisu arguun dhaabbata gargaarsaa miti mootummaa waliin ta'uun dukkaana bananii fi akka dalagatu taasisanii jiru. Taa'ee sibiila baatu amma garuu maddaan kan dukkaana qabatee akka dukkaana jalatti jiramu. Namni qaamaan hin miidhamu sammuu yoo miidhame malee waan sammuu miidhamu ta'eef malee yoo sammuu miidhamte malee qaamni namaa miidhamu qaama miidhamuudhaaf hojjechuun dadhabu. Kana waan ta'eef anamma akka nama fayyaa tokkotti hin dalagachuu jira jechuudha. Duraan sibiilaan tuma amma immoo garuu sibiila zanfirra dhiiseetiin dukkaana dalagaa dukkaanas ni dalagadha waa hunda kana kun wajjin abbaasee na kana dalagachuu jira. Namoonni qaama miidhamtoota ta'an sababa miidhama isaaniif jecha abdii kutachuun waan dalagan wallaaluun dhiibbaa hawaasaa irra gahu. Milee cabuun jireenya isaanii karaa irra taa'uun kadhachuudhaan kan dabarsan baay'eedha. Dhalli namaa lubbuu ofii jiraachisuuf jecha osoo hin fedhin kadhaa irratti kan hirmaates hedduu jiru. Dargaggoo Suufiyaan Kadiiris sababa qaama miidhamaa ta'eef jiraachisuuf jecha kadhachaa turuu dubbata. Suufiyaan Kadiiriin jedhama magaalaa Harmaayaa duraan kadhachaan ture ammaan tana kun kadhaa jalaa boodhaaf tattaaffii godhee fatiyaan baate waalaataa walii galanii leestiroo naa bitanii akkasitti dalagaa jira wanuma. Waan ifi sammuun ta'e banaas qabduuf waan hojjettee jiraachuu ilmaan keetiif warra kee jiraachisuu dandeessuuf jecha dukkaana kanaan dura karumarra gaa hojii dhuunfaa hojuma guyyaatiin muuza faan gurguraa garuu gaa ammaaf warri hawaasummaatiif warri na gargaaree isaa galatoomanii alhamdulillah kun ammaan tana kun dukkaana hanga kanaan qaba. Qaamaan miidhamaa ta'uun sammuudhaan miidhamaa ta'uu miti. Hojii hojjennuun ofirra dabarree maatii keenyaaf akkasumas immoo hawaasa keenyaaf carraa hojii bannee jira. Ammoo namni fayyaa qaamaan fayyaa dhaba malee mataan yoo fayyaan dhabuu yaadachuu qaba sammuu xiyya keessatti. Namni yoo sammuu fayyaa dhabde malee qaamni isaa fayyaan dhabu jechuudha. Yoo sammuu fayyaa dhabde hojjetee alaa galuu hin danda'u. Hawaasa kiyyaa fi ijoollota nama 5 moo kanaan na bira jira. Tanneeniifis hojii uumeetiin jira jechuudha. Mataa kiyyaa bira dabree nama hedduu na bira wajjin jiraachuu jiru. Kan inni hojii uumeef jechuudha. Hundaa ni dandeenya nuti qaama miidhamaa waa hundaa hojjennee waa hundaa agarsiisuu dandeenya. Sanumaafuu ani haadha ilmaaniiti haadha ilmaan sadiiti. Hojiis waan namni fayyaa hojjetu caalaa hojjedhee ka fayyaa qabu ka hojii hin qabnellee hojii irratti hirmaachisuutti hin jira hin ta'u. Hojjechuu dura hojii kadhachuurra hojii kadhachuun baay'ee salphina baay'ee gataantummaadha. Hojjechuu dura olaantummaadha amma. Gama maallaqaatiin ni jira gama jireenya yaadaan ni jira. Jijjiiramni baay'ee jira. Fuulduraaf baay'ee bakka bal'inaan sammuu xiyya keessa yaada jechuudha.
mataa kiyya bichaa osoo hin ta'in nama na dhiyaate hundaafuu kafayyaa qabu kafayyaa hin qabne jechuudha. Kamanatti hafee mana dhokatee taa'u hedduu jira. Sanuu gabbaasee bakkaan alaa hojiin hin baasaa fi yaada jiru. Waan takka irraa gara waan takkatti har'aan tana namni yoo ni fi har'as kan borusitti hin kennu jechuudha. Rabbiin ammoo itti obsitee yoo ni fi dalagaa takkanii dalagaa fayyadu taate siif kenna rabbiin. Ilmi namaa har'a yoo si kan borusiin kennu. Saniifuu kafayyaa qabu kafayyaan qabne hundaafuu hundi keessan dalagadhaadhaa jiraadhaa harka namaan eegumaadha. Yaada jiru dhaanfadhaa. Addeetinaa ittaayee leenjii adda addaa fudhachuun dalagachaa jireenya ishee gaggeessuu irratti argamti. እና ይታየ ይባላለሁ። እኔ አሁን በዚህ ነው የምተዳደረው እና ከሰሎች ምናምን እና ያው ስለ ምግብ አሰራር ምናምን እድሜ ለፈቲያ እንግዲህ ፈቲያ ነች እንግዲህ እንዲህ ማውጣት የያዘችን እና ሙና ማታ አትል ቀን አትል ያው ሰብሰብ እያደረገችን በሷ ነው እንግዲህ ያለው ሰርቼ ተለውጬ እንደኔ ያሉትን መርዳት እና ቤት ያሉት ምናምን ካሉ ማውጣት ፈልጋለሁ። አማሂሩ ዋቃቱ Namoonni qaama miidhamtoonni hojiilee adda addaa irratti hirmaatanis sababa miidhama isaaniin wantoonni hamilee isaanii gadi buusu hedduu jiru. Dargaggoo Kaliifaa Musaa hojjetaa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Maayaati. Rakkoo ilaalchaa qaama miidhamtootaaf hawaasni tanaan dura qabu yeroo ammaa kana erga leenjiiwwan tokko tokko dhaabbilee miti mootummaatiin kennamee as jijjiiramu. Maqaan kiyya Kaliifaa Musaatiin jedhama. Waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Maayaatiin keessatti hojjedha. Rakkoon ilaalchaa hedduutu jira. Qaama miidhamaan akka waan hojjetee buluu ittiin fakkaatu waan sammuudhaan miidhame qaamawwan miidhame sun waan sammuudhaan miidhametti ilaala ilmi namaa kun hedduun isaanii jechuudha. Garuu yeroo ammaa tana leenjii garaagaraa akka gaggeeffameen sochii garaagaraa qaama miidhamtoonni godhaniin as keessatti ramadamuu keenya kanaan nuti promooshinii isaanii jechuudha nuti warra uummata as jiru kanaaf jechuudha. Dhamaa taanus sammuun teenya fayyaa qabdi. Maaliif nuti hojjechuu dandeenyaa kun hojjechuu jirra. Namni akka beekutti qaama miidhamaan kadhattuu bicha akka taatetti. Anamma yeroo baay'ee gizeen mucaa barumsa geessuudhaaf gizeen deemu namoota dhaabbatee qarshii faa nama naa kan jira. Bakka CV galchuun CV galfadhee jechuun wanti waajjira tokko tokko kan jiru jira CV galfadhee CV gizeen galfadhee ati waan akkanaan dandeessu karaa si dheerataa fakkeenyaaf bakka ganda keessa deemtaa bakka karaa oloo fi bu'aa bayii qabaa saniifuu hin dandeessu jedhanii hamilee illee si tuqanii akka ati xiqqoof dhagaamu ifillee tuffattus godhaa beektisa wanni akkasiisan dhaabbachuu qaba maaliif biyya teenya tana guddisuu waan barbaannuuf nama yoo amma qaamni lama akka hirkataa gootee dhiiste akka hirkatummaatti biyyi tana nam tokko hirkataa ta'ee jiraatu jira namni hirkataa heddummaatti jechuudha. Amma ni dandeettee yoo amma qaamni lama kana itti amantee hojii humteef inni siif dandee maatii illee jaarratee if jaaru waan danda'uuf akkasitti wanti akkasii honsilaa dhaabbate hariifa turee ni jira waajjira tokko tokko faaraa keessatti akkana jechuu baatamee laalamee ni danda'amaa yaamee bakka haalli mijaa'u ofitti godhu qabaaf malee ni dandeessu yaamee dhiisuu qabu. Kanaafuu kun hafuu qabu. Maaliif jennaan nuti qaama miidhamaa taanee kadhachuu qofaa fi miti fayyadamnee fi nuti wanni nu barbaachisu kabarachuu fadhus bakka beekumsa wanta keenya baruu fadhii keenya baruudha jechuudha. Kabarumsa barbaadus gargaaranii akka baratutti hojjechuu barbaadus hojii waan inni fadhu san irratti deeggaruudha malee maallaqa qofaa kadhachuu fi miti nuti. Qaamonni galatoonfadhu hedduudha. Fakkeenyaaf qaamota akka WRF dhaabbata jiru tokko jira. Dhaabbanni san SDD INAPA dhaabbata hedduu jira. Dhaabbanni garaagaraa dhaabbanni kungaa fakkeenyaaf maallaqa illee ta'uu baate hedduu beekumsa irraa argannee akkatti maallaqa qabachuu akkatti guddifachuu qabnu akkatti barnoota baratullee akkatti baratu bakka waa hedduu bakka beekumsa waan duraan dhokatee mana keessa jirullee akka if danda'ee haala gabbee hojjetu nu godhan.
bakka jirru marattu jabaannee harka wal qabannee mootummaa keenyattis dhiyaachaa if beeksisuudha qabna ni hojjenna ni dandeenya. Kanaaf bu'aa buusuu ni dandeenya. Bu'aan teenyas kun tana jennee garsiisuudha qabna baana. Tokkoffaa waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Maayaati. Mana jireenyaa bareedaa kanatti kan bo'u kana taasisee tokko bulchiinsa magaalaa Maayaati. Isaanis galata guddaa qabu haa galatoomanii ammallee dabalanii haa hojjetan namoonni akka kiyyaa hedduu jira waan ta'eef jecha. Waan hunduu makeessa ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa daggala turee buleeti dabala ilmi namaa daggala turee buleet dabala ilmi namaa. Hojjedhee mul'adhee qaama fayyaas ta'e qaama irruu warra dhokatanii mana keessatti ta'aniifis fakkeenya ta'e akka gabbaanii hojjetanii dandeenyaa jedhanii. Dandeessu qaamni dhamaas ni danda'a jettee ati garsiisuu qabdu. Yoo ati hin garsiifne akkamiin namni si amanee waa hunda si kennaa jechuudha. Saniifuu ati hin danda'attee yoo garsiifte namni hundi amanee waa hunda akkasi kennu taasisa jechuudha. Dhaabbata tokko jira. Dhaabbata biyya alaati. NGOdha. Isaan sanii leenjii nu kennan baatitti torbaan guyyaa keessaa akka bakka qaamni dhamaa kana waan hammachuu irratti fi waan hunda irratti akkaataa ta'uu qabu. Qaamni dhamaa maal akka godhuu qabu. Akkaataa mirga isaaniitti gaafachuu qabanii fi akkaataa kana warri deeggara dhaabbata tokko jira. Dhaabbata santuun leenjisee mi'aamee leenjisaa jechuudha. Leenjii isaaniirraa fudhatan jechuudha. Mata dureen Fatihaa naa galatoomtu warroota na gargaaran warra deeggarsa naa godhan jiru baay'ee galatoomanii jira. Obbo Abdallaa Aliyyii kutaa magaalaa Addeelletti ogummaa qabuun hiriyoota isaa waliin ta'uun hojii sibiilaa irratti hirmaatanii hojjechuu irratti argamu. Hojii kanaanis ofis fayyadaa namas fayyadaa jiraachuu ni dubbatu. Alma maqaan kiyya Obbo Abdallaa Aliyyii Bakarnaan jedhama. Ogummaa hojii mukaa fi sibiilaatiin qaba bakka jechuun ulaa tana hojjedhee jechuun irraa fayyadamee fayyaduudhaaf. An duraaniif kanumaan ulaa tanaa godhuu beekuuf kanumaan wanti jiruun itti fakkaanne eegana booda immoo dhaabbanni Naapaal kan jedhamu SDD akka fuudhanii dhaabbata gargaarsaa waliin jechuun fuudhanii waan kana qaama miidhamaan kun dhiiroo ni danda'a waan jirusan ta'ee fuudhanii as fidanii nu garsiisanii baadha. Fakkeenyaaf waajjira hawaasummaa ta'ee akkasitti waliin nu qabanii bakka akkasitti wal nu garsiisuudhaan addee Fatiyaan faan dhaabbatanii bakka wanna kun jechuu deeggarsa addaa walitti ganta keessaa waliin nu qabuudhaan dhaabbatanii nu cinaa dhaabbatanii jechuu duraan hin danda'u waan jiruusaniitu horfaa'ee jiraami amma ni dandeenyaa san akkasitti hojjennee agarsiifnee jirra. Gammadaa Uummatiin jedhama. Meeshaa waliin hojjete baalaa ta'uudha. Taa'illee naa galatoomanii warra nu qabees warra hawaasummaati. Taatee maqaa naa galatoomanii taa'illee. Kanaafuu garuu amma kun egaa Naappaalii fi Zuwaa fi kanajii waliin STC isaan waliin tokko ta'anii meeshaa taasisu fidanii. Namoonni beekas osoo hin beekinis karaa garaagaraan namoota qaama miidhamtoota ta'an irratti dhiibbaa yeroo godhan ni mul'atu. Waajjirri dhimma hojjetaa fi hawaasummaa dhiibbaa namoota qaama miidhamtoota irra ga'u irraa qolachuuf yeroo fi humna isaanii aarsaa gochuun waan argachuu qaban akka argatan. Meeshaa sana fidanii waliin nu qaban booda adde Fatiyaan teenye tunfaan bakka akkatti gurbaan tokko meeshaa fuudhee nu yolaa kutee nama. Hojii kutee gantee dheeyitee fuutee fiddeemma. Fiddee bakka waajjirri asii kun bulchiinsi asii kun kaayyaa. Bakka nuti maaliif si beeknu nuti isaanuma kana qaama miidhamaa kana maaliif beekna bakka nurraa deemee yaaniin ilmi maal lamaan akkana siin buuftee hin baane. Garuu hedduu muuxannoo qaama miidhamaa kanaaf isin tun qabdu quuqama gaarii akkamitti kana ta'uu qabattee baajaaj kireeffattee iddoo meeshaa tan jirtu. Baay'een asii deebite asii meeshaan yoo laguuramtee bika biraa galte. Namoota qaama miidhamtoota ta'an alaa ilaaluun akka nama homaa gochuu hin dandeenyetti yaadaa turre. Yeroo ammaa kana garuu hojii bal'aa gama waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Maayaatiin dalagameen nutis ilaalcha keenya jijjiirree jirra jechuun
ollaan ni dubbatu. Ni hojjetan jennee takkaayyaanni akkamatti hirkattummaa akka jiraatan seenee amma garuu caalatti isaan danda'anii hojjetanii hawaasa illee tajaajilu isaaniitiif hedduu takka agarree jirraas gammannee jirra nutillee jajjabeessaa jirra. Fakkeenyaaf manni uffata akka biraa illee hedduu waaqni jiraami garuu qaama miidhamaa kun guddachuu isaa waan barbaannu isaan bira fidannee hojjennee yuunifoormii ijoollee illee ni hodhanii keenyallee uffata jirameef kanallee nu hodhanii waan akka shitaaf as gidee ta'e isaan bira fidannee hojjenna. Galmoon anjaani addeelluma tana ijoollee tanaan ollaadha garuu ijoolleen tuni qaama miidhamaa kana ni dalagata jennee yaanne duraan garuu akka dalagatan amma garree jirra akkuma amma gartee gargaarsa ijoollee tanaa godhu eegaltan kanaan itti fufa duuba miciyyoon tun rabbiin umrii dheertuu haa kennuufi asi boocheeti meeshaa fiddee asin nayxee meeshaa isaanii ta'asii kibiraa dhayxee asi deebiftee akkasitti dalagaa tan eegalchiifte kanaafuu ammallee qaama miidhamoota kana haalaan gargaaraan isiniin ja'a. Hojjettuu waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Maayaa Aadde Fatiyaa Zakkariyaa akka jedhanitti tanaan dura qaama miidhamtoota haala kamiin deeggaruu fi gargaarsa akkamii akka gochuu fi qabnu kan hin beekne ture. Garuu erga dhaabbileen garaagaraa sagantaa We Are Able jedhuun leenjii hubannoo kenneen asitti jijjiiramni guddoon akka magaalaa Maayaatti dhufaa jiraachuu dubbatu. Maqaan kiyya Fatiyaa Zakkariyaatiin jedhama waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Maayaarraayi. Qaama miidhamtoonni duraan nutilleen qaama miidhamaa ni danda'a waan jiru san hin beeknu turre eega waajjirri sagantaa We Are Able dhufee hubannoo mirgaa isaanii irratti waajjirri hawaasummaatis akkamitti deeggaruu qabu waan jiru eega hubannoo arganne akkamitti loobii fi advokeesii godhuu akka dandeenyu eega hubannoo arganne booda isaan kana cinaa dhaabbanne deeggarsa barbaachisu hunda gaafa gooneef qaama miidhamaan akka danda'u akka warra miidhaan qabne ol akka danda'e agarsiifate keenya aliyyii yoo fudhanne dhaabbata DRA gaafa warra miidhaan qabne harka qalleeyyii deeggaruu barbaanna gaafa jaane gaafannee finnichisiisne nuti qaama miidhamaan ni nyaata hojjechuu hin danda'u ni kadhata malee waan juusan nu dhiyeessan sababa sanirratti nutis meeqootti alaalaa kan jiruun haada isaanii foo agarsiisne isaanii buufii ibiddaa kana isaanii godhu agarsiifne hujii kana akka mee nama carraa lamaanuu kannaa eegas booda mee qaama miidhamaan hin hojjetu waan juusan waliin laalla kan jiruurratti dhiibbaa goonee mee tolee haalaallu waan juusan irra gaafa kanan urjii fi aliyyiif gaafa carraa nama shanan keessa nu buusan namni lameen san warra silaa miidhaan qabne ol hujii jijjiirama ji'a sadii keessatti jijjiirama haganan jaamne gaafa fidu wilii nuti qaama miidhamaaf malee kan nu waan san irratti walii gallee. Namoonni qaama miidhamtoota ta'an ba'anii galuuf haala mijataa barbaadu. Gara waajjiraalee seenanii tajaajilamuufis ta'ee tajaajiluuf daandii isaaniif mijataa ta'e ni barbaachisa. Namoota qaama miidhamtoota ta'aniif haalonni yoo mijataniif hojii kamuu keessatti hirmaatanii hojjetanis of jijjiiruu akka danda'an Aadde Fatiyaan ni dubbatu. Yeroo ammaa kana qaama miidhamaa wajjin wal qabatee keessattuu rakkoon isaan wanni itti ta'e accessibilityidha. Accessibility gaafa jennu manarraa bahanii haga waajjiraa dhaquu, manarraa haga magaalaa dhaquu, mana barnootaa baratanii galuu kun waan hin mijaa'iniif jecha malee qaama miidhamaan hojjechuu akka danda'u, barachuu akka danda'u eenyu ol hojiinis garree jirra jechuudha. Akka magaalaa Maayaatti hojiin jireenya qaama miidhamtoota jijjiiruu irratti hojjetamaa jiru gaarii ta'uu kaasuun fuulduratti hojii kana caalu hojii bal'aa hojjechuuf karoora akka qaban hojjettuu waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Maayaa ni kaasti. Amma jalqabbiin jiru bareedaadha. Qaama miidhamaa wajjin wal qabatee waggaa 2-3 jalqabbiin jiru baay'ee bareedaadha. Fuuldura immoo qeexxee namoota abbootii qabeenyaa biyyattii guddisanii isaan cinaa hiriirsuudhaaf nutis warra akka miidhaan qabnetti akka hojjetanii ofiis jijjiiranii biyyaas jijjiiran abdii sirraa qabna agarreetis jirra waan ta'eef sanii jechuu karoorri keenya amma wanni jalqabne keessattuu koonistirakshinii wajjin wal qabatee dhiibbaa godhuudhaan waldee koonistirakshinii tokko keessatti qaama miidhamaan tokko akka seenu dirqama goonee xalayaa kiyyaanii jechuu himaataa fi koonistirakshinii kan dabarsan isaan kana haala saniin deemaa jirra mana waajjiroota gaafa fudhanne raampiileen dirqama akka hojjetan amma kan laalamu
yoo taate waajjirri kutaa magaalaa Haramaayaa guutuutti seektarri raampii goosisnee jirra karaa qaroo dhabeeyyii hojjechiisnee jirra. Jalqabbiin jiru baay'ee bareedaadha garuu amma gayaadha jechuun dandeenyu ni jalqabne malee hin xumurre waa hojiilee baay'een akka nu eeggatu qaamummaan miidhamaa sanuu hin danda'e kan jiru san ammaan tana horachaa jira waan ta'eef fuuldura isaanii waliin taanee warra miidhaan qabnees isaan kunis wabii hin qaban nuti warri miidhaan qabnees kophee warra miidhaa qaburra dhaabbanneeti jechuu kan hojjennu maaliif akka gabbaanneetti tasa ta'uu dandeenya. Namni kun lamuma lameen irraa tokko kan miidhaa qabu lammaffaa miidhaa qabaachuu miidhaa kana qabaachuu dhabuudhaaf garaantiin qabu jechuudha. Wabii takka hin qabnu tasa taana waan ta'eef kophee sanirra dhaabbatee namni hundi hojjechuu qaba kan jiru hin qaba. Namootni qaama miidhamaa ta'anii deeggarsa argatanii jijjiirama guddaa fiduun hamilee nutti horan. Hojjettuu waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa aadde Munaa Adam. Dabalataanis deeggarsa barbaachisu gochuudhaan sirriitti hojjanna. Qaama miidhamaan jijjiirama nama miidhaan qabne irra hogguu agarsiisee nutti illee hamilee horuudhaan halkanii fi guyyaa osoo hin jenne roga barbaadameen isaan deeggaruudhaan amma fakkeenyaaf ana ogeessa seeftineetiiti direct sappoortii jenneeni qaama miidhamaa deeggarruu qabna. Qaama miidhamaa gara hundaanuu gara seeftineetiitiin haa ta'u gara dinagdeetiin gara barnootaatiin halkanii fi guyyaa osoo hin jenne manaa fi manarra deemuudhaan daa'imman barnootaaf ga'e qaama miidhamaa baasuudhaan gara barnoota kan dinagdeedhaan if jijjiiruu danda'u gara dinagdeedhaan hojjetanii akka namaa san bakka namaa ga'uu ni danda'an jennee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Dhuma irrattis itti gaafatamtuun waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa magaalaa Maayaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa namoota qaama miidhamtoota ta'an deeggaruuf waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaa cinaa dhaabbatan galateeffatanii jiru. Dhaabbattoota galatoomfachuu qabna akka waajjira dhimma hojjetaa fi hawaasummaatti walitti hidhamiinsa gaafa qaama miidhamaa fayyadu fakkeenyaaf dhaabbattoota weeraabil 5 galatoomfachuudhaan barbaada. Dhaabbattoonni kun yeroo hunda mirga isaanii barsiisuudhaan leenjii garaagaraa kennuufiidhaan kan meeshaa deeggarsaa akkasumas jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffataniif kan halkanii guyyaa mucinaa dhaabbachaa turan waan tureef galatoomfachuudhaan barbaada jechuudha. Akkasumas yeroo hunda keessatti dursa akka magaalaa Maayaattis waajjira irraa jalqabee bakka qaama miidhamaadhaaf mijataa ta'e nu kannurraa jalqabee waajjira bulchiinsa magaalaa Maayaatis. Daggalaa turee bulee dabala ilmi namaa maaloo daggalaa turee bulee.